Gaafa tokko tujjaara tokko ture haa ta'u tujjaartichi kun yeroo baay'ee ni dhukkubsata. Gaaf tokko soobee makiinaa isaatiin karaa deemaa jiru yaaddoon haala guutameen magaalaa keessaa bahee baadiyyaa takka seene. Baadiyyaa takka keessatti gabartichi tokko taa'eeti nyaata nyaataa jira. Innis makiinarraa bu'ee biratti siqee gabarticha kana daawwachuu eegale. Gabartichis lafaa ka'ee haa nyaannu je'ee kara nyaata isaadhaa afeerraa godheefi. Nyaanni inni nyaataa jiru nyaata basiixa kuuzii yookaan eeshii fi akkasuma girgir xaamiyaa fi akkasuma khiyaar ture fuulii wajjini. Turjaartichinis laalee ajaa'ibsiifatee akka inni sitti naarreef timaantiin tokko fudhatee nyaachuu eegale. Nyaatee hin turre xiqqoo booda turjaartichi dhukkubee iyyuu eegalee lafatti kufee. Gabartichinis cinqamee yaaddawee kara mana isaadhaa akka fuudhanii galchan ilmaan isaa gaafatee kara manaa fidanii. Innis gaggabee jira waan ta'eef achumaan rafee. Gabartichi rafni halkallee dhaabbatee harka isaa Rabbi dura qabee boo'ee Rabbi kadhachuu eegalee. Sagaleen boocha isaadhaa turjaartichaa kana hirribaa dammeessitee dammaqee laaluu eegalee. Akkana je'ee kadhate yaa Rabbi sababa reetti saniitiin fayyisi jee du'aa godhee fi turjaartichi kana jee gaafate. Maali hicitiin reechisanii jee gaafannaan tunnaa fi Rabbi duddutti haftu jee deebisaa kanneefi. Daddeebi'ee gaafeetee cinqinaan ifirraa himuu eegalee akkanaa dhageegaa jeeni. Gaaf tokko intalti ollaa keenyaa lakkoo lama deessee daaharratti akhiramte. Inninis qaallachinis gabbahee nama horma hoosisuuf barbaadee dhabee. Anis halkan keessa isaanii iyyuu haga fajritti gurri koona dhagahee hoggan dhaqee ilaaluu qullaa ciisanii. Garaana dadhabee kara magaalaa deemee uffataa fi waan manaaf ta'u cufaatu bitee fi fidee kaayeefi. Haa ta'u garuu waan irrate sammuu kiyya keessatti natti dhagahama. Galee hoggaaniin mataa lafa kaayee ciisuu hirribna fudhate. Halkan keessa manaa baan dhufee isheetichi tokko haada natti fidee akkana naan jee dhaqiitii re'eetti tana geessi hidhiif naan jee. Akkasitti lafaa geessee anis dhaqee hidhee fi sanbooda qaallachinis Rabbi kadhatee du'aa inaaf godhe. Anis sanbooda du'aa itiyya numan kadhata akka Rabbiin kiyya gannaa deebisu malee haftee hin beektu je'eeni icitii re'ee tanatti hime. Qaallachi seenaa isaatii fi du'aa itanallee waa miizaanarraan keenye hoggaa magaalaa deebi'ee doktoraticha maddii deeboo maraa godhanii fi akkana jaaniin aboo maal nyaattee dhukkubni keecha buutee sirraatti heetii jira jee gammachiise. Qaallachinis fiigaa deebi'ee harka isaa dhungatee yaaboo waan feete na gaafadhu mee maalin si fida jee jennaanin akkana jeen zanni gama Rabbiin kee toli ammallee miskiina nyaachisi je'ee deebisaa kanneefi hadis rasuulaa sallallahu alaihi wasallam bareedaa kana itti qara'ee